Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagaa jirtu obboloota. Gooftaa galatoonis nagaadha. Guyyaa har'aa kan nagaa jaalala Waaqayyoo ta'ee deebi'ee isin gidduutti argameera. Amma isinii danda'amee viidiyoo kana sheer koppii liinkii godhaa dhaloota biraa akka qaqqabu naa taasisaan isiniin jedha. Warroonni gaaffii qabdan immoo gaaffii seera qabeessaa jechuudha. Gaaffii arrabsoo, gaaffii hin barbaachifne wantoota negatiif ta'an otoo hin taane waan irraa barachuu barbaaddan yoo qabaattanii komentii jalatti wanna gaaffii isinitti ta'u barreessuu dandeessu. Guyyaa har'aa kana kan waliin ilaallu waa'ee sadan tokkummaa yookaan sillaasee yookaan immoo tiriiniitii isa jedhamuuti waliin jalqabna. Armaan duratti waa'ee eenyummaa Yesuus kan jedhu gara marsaa 24-23 akkas ta'uuf simbiraan ga'een ture. Achuma jalatti amma immoo waa'ee sadan tokkummaa kan jedhu kana ilaalla jechuudha. Waa'ee sadan tokkummaa kun egaanii yeroo baay'ee namoota baay'ee biratti gaaffiidha. Keessumaatii warroota qeeqxota macaafa qulqulluu ta'an warroota macaafa qulqulluutti hin amanne biratti gaaffiidha. Warrootuma macaafatti amanan biratti iyyuu immoo yeroo tokko tokko gaaffii isaaniitti ta'uu danda'a. Kanaaf hamma tokko irraa ilaaluun irraa barachuun murteessaadha. Kanaaf na caqasaan isiniin jedha. Jalqaba irratti jechi sillaasee jedhu kuni afaan oromootti yeroo deebi'u sadan tokkummaa kan jedhu ta'a. Jechi sillaasee jedhu afaan oromootti yeroo hiikamu yookaan afaan keenyatti yeroo hiiknee barannu sadan tokkummaa kan jedhu ta'a jechuudha. Afaan ingiliffaatiin immoo tiriinitii kan jedhu ta'a. Tiriinitii kana jechuun maal jechuudha? Three in unity jechuudha. Three in unity kana jechuun three in unity jechuun immoo qaama sadii unity tokko yookaan tokkummaa tokko kan ta'e qaama sadii qaamni sadan kun iyyuu immoo tokko kan ta'e jechuudha. Three in unity. Egaani jecha sadan tokkummaa jedhu kanaafi akkasuma sillaasee kan jedhu kanarraatiin ingiliffaa kuni baay'ee fooyyee ni qabaata. Barnoota nuyi barannu macaafni qulqulluun nuyi dubbisnus macaafota afaan keenyaan barreeffame osoo hin taane afaan biraarraatii gara afaanota hedduutti hiikame kan nu bira ga'edha. Isa kana ni hubattu jedhee mayyaada. Macaafa qulqulluu keessatti jecha sadan tokkummaa yookaan immoo sillaasee jedhu kana tasumayyuu hin argannu. Jechaan jechuudha. Jecha sadan tokkummaa yookaan sillaasee jecha jedhu kana jechaan fakkeenyaaf amma Yesuus kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jira mitiire. Yesuus kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jira. Gooftaa kan jedhu jira. Ilma Waaqayyoo kan jedhu jira. Jecha sadan tokkummaa kana keessaati yookaan sadan tokkummaa ishee jettu kana yookaan sillaasee ishee jettu kana garuu jechaan hin argannu macaafa qulqulluu keessatti. Kun gaaffii namatti ta'uunis irra hin jiraatu. Sababni isaa maaliifi macaafni qulqulluun akka yaada keenyaatti nu barreeffama yookaan akka nuyi feenutti akka nuyi barbaannutti nu barreeffama osoo hin taane macaafni qulqulluun yaada Waaqayyoo qabatee jira. Dirqama maaliif akka yaada koonaaf hin ta'u kan jennu yoo ta'e Waaqaa wajjin wal loluu jedhama gaanni kun. Isa kana keessaa hin qabu. Garuu wanti nuyi hubachuun nurra jiraatu yaadni sadan tokkummaa yookaan sillaasee yookaan tiriiniitii isa jedhu kana kan ibsu macaafa qulqulluu keessa jira. Qaamonni sadan tokkummaa kana kan mul'isanii macaafa qulqulluu keessa guute. Uumamaa hanga mul'ataatti yoo ilaalle macaafa qulqulluu keessatti bakka baay'eetti argachuu dandeenya jechuudha. Amantii kiristaanaa irraa kan hafee
amantaawwan addunyaa kanarra jiran hundumtuu qaama sadii waaqa tokko jedhee kan barsiisu hin jiru. Inni kun egaan barumsa amantaa kiristaanaa baay'ee adda kan isa godhudha. Amantaan kiristaanaa kan inni ittiin booldii ta'ee amantaawwan biroorraatii adda ta'u sadan tokkummaa kanaanii du'uu fi du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Akkasuma Yesuus ilma Waaqayyoodha jennee amannaa. Yesuus Waaqayyoodha jennee amannaa. Amantaawwan warri biraa garuu kana hin amanan. Kanaaf amantaa keenya kan adda godhu, kan adda isa taasisu keessumaatii qaama sadii waaqa tokko kan jedhu kuni baay'ee adda kan isa taasisudha jechuudha. Kan amma nama kamiitti yoo itti himtanii warroota macaafa qulqulluutti hin amanne yookaan Kiristoos Yesuusitti hin amannetti yoo himtanii tasuma sammuun isaanii hin fudhatu. Tasuma. Kana fudhachuu irraa koosuu yoo dhugan isaanii wayya. Kana amanuu irraa koosuu beektu miti koosuun ni hadhoofti dhugeellee hin argine baay'ee hadhoofti jedhu. Baay'ee hadhaa'aa jedhu. Jecha qaama sadii waaqa tokko jedhu kana fudhachuu irraa marzii dhuganii yoo du'an irra filatu. Marzii dhuganii du'uuf irra filatu. Luk. Hammam baay'ee ulfaataa akka ta'e, hammam baay'ee barumsa haardii akka ta'e namatti mul'isa jechuudha kun. Nuun garuu Waaqayyo nu gargaaree Kiristoos Yesuusiin beekuu keenya irraa kan kaasee sammuun keenya banamee, lapheen keenya banamee macaaficha hubachuu dandeenya. Warroota kana hin hubanne Waaqayyoo macaaficha akka isaan hubataniif qalbii isaaniif habanuun jedha kadhata kooti. Egaa inni kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana jechuun egaa qaama sadii waaqa tokko. Qaama meeqa? Qaama sadii ta'ee waaqa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf qaamuma keenya kanarraa qaamota baay'eetu jira. Harki jira, ijji jira, gurri jira, funyaanni jira, arrabni jira. Qaamota baay'eetu jira qaama keenya kanarra. Dhagna keenya kanarra jechuudha. Dhagna keenya kanarra qaamni baay'een jiraatee fi amma namni isin fuula keessan duratti ilaaltan kuni nama baay'een jedhamu. Nama tokko jedhameen waamama. Garuu qaama baay'een qaba. Harki koo gahee mataasaa qaba. Ijji koo gahee mataasaa qaba. Funyaan koo gahee mataasaa qaba. Gurri koos akkasuma. Rifeensi mataa koo kunillee jechuudha. Qaamni keenya kun hundumtuu maal qabaa? Gahee mataasaa qaba. Akkuma kanaa sadan tokkummaa inni jedhamu kun egaanii Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti inni argamu sun jechuudha. Wal faana iddoo tokkotti inni argamu sun. Gooftaan Yesuus maal jedhee gara biyya lafaa dhaqaa maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti. Isaan cuubuudhaanii saba hundumaa bartoota koo godhaa jedhe. Qaamota kana sadan yookaan jechoota kana sadan Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Sadan tokkummaa gaafa jedhamu wanni biraa miti. Kanumadhaan bakka wanni biraa tokkoyyuu hin jiru. Sadan tokkummaa yeroo jedhamu Abbaan akka jiru, Ilmi akka jiru, Hafuurri Qulqulluun akka jiru amanuudha. Namni kana amanee sadan tokkummaatti amaneera jechuudha. Abbaan jiraachuusaa, Ilmi jiraachuusaa, Hafuurri Qulqulluun jiraachuusaa namni amanee sadan tokkummaa kana salphumatti amanee fudhateera jechuudha. Wanna baay'ee fiiziksii namatti ta'e nama rakkisu tokkoyyuu hin jiru. Yookaan keemistirii namatti ta'e yookaan immoo maatiksii namatti ta'e wanni nama rakkisu tokkollee hin jiru. Yoo seexanni sammuu namaa kana qollofe garuu, yoo seexanni sammuu namaa kana boloonii jabaadhaan cufe garuu abbaan iyyuu akka jiru amanuu hin dandeessu. Ilma akka jiru amanuu hin dandeessu. Hafuurri Qulqulluun akka jiru amanuu hin dandeessu. Yoo daabiloos sammuu namaa kana qollofe jechuudha. Gooftaan qolfii jalaa sinaa baasu. Warri qolfii jalaa baatan immoo baga gammaddan. Kanaaf waa'ee sadan tokkummaa gaafa ilaallu Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Waa'ee Abbaa macaafni qulqulluun ni barsiisaa sirriitti. Waa'ee Ilmaa macaafni qulqulluun ni barsiisaa sirriitti.
waa'ee hafuura qulqulluu macaafni qulqulluun ni barsiisaa sirriitti keessa seennee ilaaluudhaaf jirra. Har'a toon taane viidiyoo ittaanu keessatti jechuudha. Okay, egaanii Maatewos 28:19 sanarratti qaamota sadaniyyuu yookaan